Olma bultiin isin nagaa akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu har'aa qopheeffannee qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa kan isinitti himu an Usmaan Baay'uuti. Godina Harargee Baanaa Gursumitti lola qindaawaa guyyaa kaleessaa jiraattota irratti banameen lakkoofsi wareegamtoota gara namoota 7tti ol guddachuun himameera. Caasaan bulchiinsaa fi nageenya aanaa Gursum nageenya hawaasichaa tiksuu irratti hanqina qabaachuun isaanii rakkoo irra deddeebi'ee mudattu tana hammeesseera jechuun jiraattonni komii qaban dubbataniiru. Yuun Ingidaa gabaasa dabalataa haalattaanu kanaan qindeesseera. Harargee Bahaatti kan argamtu aanaan Gursum iddoowwan weerara humna addaa poolisii Somaalee irra deddeebiin saaxilaman keessaa tokko. Humnoonni mootummaa naannoo Somaaleen hidhachiifamanii ergaman lola irra deddeebiin araddaalee aanaa Gursum warra Guyyee, warra Alii, Daalacha, Kaasaa Oromiyaa, Qoree, Kontoraa fi kanneen birootti bananiin lubbuu namaa gaagaa turaniiru miidhaa jabaas dhaqqabsiisaniiru. Hidhattoonni naannoo Somaalee kunniin lola guyyaa kaleessaa araddaa Kaasaa Oromiyaatti uummata nagaa irratti bananiin wal qabate taateewwan aanichatti mudatan lubbuun namoota hedduu akka darbuu fi miidhaan jabaan akka dhaqqabu taasisaniiru. Humnoonni kunniin ifaan ifatti deeggarsa waraana mootummaa federaalaa kan qaban ta'uun ammoo miidhaa jiraattota mudatu ammeesseera. Hawaasni lola roobii ganama irratti baname qolachuuf wayitaa tokkummaan waliif birmatee ba'etti waraanni mootummaa federaalaa aanaa Gursum buufatee jiru uummata irratti kallattiin dhukaasaa banuun lubbuu namoota hedduu balleessuun isaa mirkanaa'eera. Hanga kamisa ganamaatti gama jiraattotaatiin lakkoofsi namoota wareegamanii 7 ga'uutu himame. Sirni awwaalchaa namoota wareegamanis guyyaa har'aa raawwatamaa ooluudha jiraataan aanichaa OMN fi yaada kennan kan dubbatan. Uummanni wareegame hawaasni nama 7 ga'ee jira. Reeffi hanga ijaatillee ijoolleen kayroo bakkeetti jiran ijoollee keessaa jilamaa jira. Ati hanga 7 ga'ee jira. Ammallee iddoon mala kun amma awwaalarra jira. Namoota wareegaman irraa awwaalarra jira. Akkasii kun guddaa guddaa akkasii jira. Magaalaan Gursum har'a namu habee hin jiru. Koonis abarata jira. Koonis barataa jira. Wareegamtoota keessatti milishaan qeerroo fi miseensi nageenya Oromiyaa jiraachuun himameera. Bulchaa Araddaa obbo Xayyib Mohammad dabalatee namoonni 20 ol ta'an ammoo rasaasa waraana mootummaa federaalaa fi poolisii addaa naannoo Somaaleetiin madaa'anii iddoowwan garaagaraatti wal'aansarra jiraachuun isaanii barameera. Lola qindaawaa kaleessaa banameen qeerroon kufanii har'aa ganama argaman jiraachuu kan dubbatu jiraataan aanaa Gursum. Namoonni achi buuteen isaanii dhabamillee waan jiraniif lakkoofsi wareegamtoota ammas dabaluu danda'a sodaa jiru qabnaa jedhu. Uummanni milishaa fi humni nageenyaa Oromiyaa lola hawaasa irratti bifa qindaa'een baname kana qolachuuf falmii jabaa taasisuun isaaniis barameera. Lakkoofsi isaanii yeroo adda ba'uudhaa baatus humna addaa poolisii Somaalee fi waraana mootummaa federaalaa irraas hedduun galaafatamuu isaanii odeeffannoon arganne ni mul'isa. Caasaan bulchiinsaa fi nageenya aanaa Gursum aantummaan nageenya hawaasichaa tiksuu irratti hanqina cimaa kan qaban ta'uun ammoo dhumaatii kaleessa mudateefis ta'e rakkoolee irra deddeebiin aanaa Gursumitti mudataniif sababa ta'eera jechuun kumatu jiraattonni. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Bargaatti qonnaan bultoonni sababa warshaa mugariitiin beenyaa tokko malee lafa isaanii irraa kaafamaniitiin turan lafti keenya nuuf haa deebi'u jechuudhaan waajjira bulchiinsa aanaatiif gaafii isaanii dhiyeessaa jiraachuun himameera. Gaafii gaafanneefis qajeelfama mootummaa naannoo Oromiyaa irraa fudhannee isinii deebifna jechuudhaan dabballoonni OPDO aanichaa dhimma keenya lafarra butaatiin jiran jechuudhaan hawaasni komii qaban dubbachaatiin jiru. Maammas Faantaallee waan itti dabalu qaba. Qonnaan bultoonni godina Shawaa Lixaa Aanaa Bargaa kan sababa warshaa simintoo muguriitiin lafarraa kaafaman waajjira aanaatiif gaaffii dhiyeessutu himame. Jiraattonni Bargaa kan sababa warshaa muguriitiin lafa isaanirraa fonqolfaman hedduudha. Akka odeeffannoon arganne addeessutti komiin jiraattotaa inni jalqabaa mootummaan dargaggootaan gurmaa'aa hojii isinii humnaa jecha hojii uumuu fedhiisii warroota ofii mataa isaatii lafarraa buqqiseef beenyaa homaatu osoo hin kaffalin hiraarsaa jiraachutu taajjabame. Qonnaan bultoonni lafarraa buqqaafamanis lafti biyyee diimaa kan maqaa warshaatiin hawaasarraa fuudhame yeroo ammaa abbootiin qabeenyaa hojii dhuunfaa isaanii irratti hojjechuuf irratti gurmaa'aa jiraachuu erga dhaganii booda gara waajjira aanaatti qajeeluun gaaffii dhiyeessan. Lafti keenya nu deebi'uu qaba yookiin immoo beenyaan lafa keenyaa nu kaffalamuu qaba yoo xiqqaate lafa keenya irratti nutu waldaan gurmaa'ee irratti hojjeta jechuun gaaffii kaasan. Gaaffii kaasaniifis dabballoonni OPDO qonnaan bultoota haqa ofii gaafatan kana qajeelfama mootummaa naannoo Oromiyaa irraa fudhannee isin beeksifna jechuun lafarra harkisaa akka jiran jiraattonni naannichaa dubbatan.
naannoo warshaa mugaritti waan duraan lafarraa warshaa dhufeenyaan kennii buqqifeetooyi lafa keenya yookiin beenyaan koffalaadhaa yookiin immoo irratti ijaara hojii dhabeeyyii wajjiniin ijaaradhaa jedhaniiti gaafii gaafatan. Gaafii gaafatan malee wanni murtaa'een jiru gaafii gaafatanii yookiin lafa keenya nu deebisaadhaa yookiin beenyaan nu agabbalamu yookiin immoo hojii dhabeeyyitti makaa nu ijaaradhaa jedhanii gaafii gaafatan. warshaa simintoo lafa kaartan kaawwatti dhaabaddaa daangeffata jedhee irraa kaase. Hin gaafatame malee ammaatti wanni murtaa'een jiru kan hin gaafatanii beenyaan nu kabbalannee dhuggumaadhaan mirga keenya dhiiree irraa nu kaase waan nu kaase bookin irratti nu ijaaree hojii dhabeeyyii wajjin abbaa lafaa irratti nu ijaaree yookiin immoo beenyaan nu kennee hojii dhabeeyyii irratti ijaaree ni gaafii gaafatan. Godina Shawaalixaa aanaa bargaamu goree. Waajjira aanaan immoo qajeelfaman gaafattaa. Deebii kana finii kennuudhaafi qajeelfamni waan jedhu Oromiyaa gaafadhee kan deebii finii kennaa jedheen. Kan biraa dhimmi biyyoo diimaa naannoo warshaa simintoo mogoritti argamu eeyyama hawaasaa malee tuqamuu hin qabuun yaada jiraattotaa kan birooti. Iddaan sunis odeeffannoon arganne kan mul'isu namni badhaadhaa Baqqalaa jedhamuun abbootii qabeenyaa mugar wajjin hidhata uummateen warra bulchiinsa aanaatiin wal qunnamsiisee marii gaggeessuun lafa biyyoo diimaan uwwifame kanarratti gurmeessaa akka jirutu eerame. Kanaafuu lafas ta'ee qabeenyi uummata Oromoo kamuu eeyyamaa fi dantaa hawaasaatiin ala tuqamuu akka hin qabneefi dubbiin biyya diimaa kunis waan salphatti ilaalamee irra kutamuu akka hin taanedha. Ibsi jiraattota naannichaa nu gahe kan ifa godhu. Walumaa galatti qonnaan bultoonni naannichaa kan lafarraa fonqolfaman gaaffii mirgaa waajjira aanaatii dhiyeessanii deebii haqaa dhabuun ammas abdii kutannaa malee obsaan fala eeggachuu irratti argamu. Godina Shawaalixaa aanaa Libanjaawwitti kontiroobaandistoonni buna kuntaala 100 fe'uudhaan daandii miliqfatanii deemaatiin turan to'annoo jala akka oolfaman maddeen keenya gabaasaniiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Harargee Bahaa aanaa Meettaattis konkolaataan fe'iinsaa wal harkisu lama seeraan ala ruuza fe'atee daangaa naannichaa qaxxaamuruuf osoo imalaatiin jiru qeerroo fi poolisii Oromiyaa magaalaa Calanqootiin qabamuun to'annaa seeraa jala oolfamuun himameera. Osmaan Abdullatif. Kontorbaandistoonni hayyama seeraa osoo hin qabne qabeenya Oromiyaan qabdu saamanii daangaa ceesisuun bakka adda addaatti sosohan bakka hedduutti qeerroo fi poolisii Oromiyaatiin to'annaa jala oolfamuun akkuma itti ufetti jiraachuu maddeen gabaasan. Guyyaa kaleessaa Shawaalixaa aanaa Libanjaawwitti kontorbaandistoonni buna callaa kuntaala 100 fe'uudhaan daandii miliqfatanii aanaa Libanjaawwii keessa qaxxaamuruuf osoo yaalaa jiranii odeeffannoo qeerroorraa kennameefiin poolisoonni Oromiyaa aanichaa akka lakkoofsa biyyaatti gaafa guyyaa 18 bara 2010 halkan keessaa naannoo sa'a 11tti to'annoo seeraa jala oolchanii murtoo seeraa akka harkataniif dhiheeffamuu maddeen addeessan. Murtoon seeraas guyyaa irraa kan irratti laatamuuf jiraatu ta'uu odeeffannee jirra. Haaluma wal fakkaatuun Oromiyaa Bahaa aanaa Meettaatti guyyaa dheengaddaa waaree booda sa'a 9 fi ciraatti makiinaan fe'insaa wal harkisu seeraan ala ruuza fe'atee daangaa naannichaa qaxxaamuruuf osoo imalaa jiru jiraattota magaalaa Calanqoo fi Korobittinneessaa Oromiyaa magaalattiitiin qabame to'annoo jala oolfamee jiraachuu himan. Dhimmi ruuza seeraan ala fe'amee deemaa ture kun harka poolisoota Calanqoo galee qulqullaawaa jiraachuus odeeffannoon nu geessine ibsiti. Hirmaannaan uummataa diinagdee lafa isaanii eegsisuuf saamtota saaxiluu fi poolisii waliin tahanii seeraaf dhiheessuu kun kontorbaandistoota heera biyyattiitiin hin bulle dadhabsiisaa kan jiruu fi daldalli seeraan ala sossoofamaa ture dhiibbeentaa hedduun gabbu'ee jiraachuun dhagahame. Hawaasni keenya kana caalaa hubannoo horatee saamtota seeraan ala waa hojjechuu amaleeffatan ugguranii to'annoo seeraatiif akka dhiheessan dhaamameefii jiramu. Godina Harargee Bahaa magaalaa Qobbootti barattoonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina guutumaan guututti barnoota isaanii addaan kutuun gabaafameera. Haaluma wal fakkaatuun yuunivarsiitii Amboo Damee Awwaaroo keessattis haalli baruu fi barsiisuu guyyoota 3 guutumaan guututti akka dhaabbatetu himamaatiin jira. Faayizaa Eliyaas. Harargee Bahaa magaalaa Qobboo keessatti barattoonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa lammaffaa fi qophaa'ina piripaaraatoorii guutummaan guututti barnoota akka dhaaban maddeen keenya gabaasan. Sababni barattoonni barnoota isaanii addaan kutuuf dirqamaniif humnoonni poolisoota federaalaa fi raayyaan ittisa biyyaa waajjira bishaanii fi naannoo mana barnootaa waan qabataniif tasgabbiidhaan barachuu dadhabnee jaan barattoonni. Akka jiraataan magaalaa tanaa tokko yaadanuuf kennetti manneen barnootaa mootummaa qofa osoo hin taane barattoonni mana barnootaa dhuunfaatis guutummaan guututti sochii barnootaa akka dhaaban dubbata. Sababa kanaaf magaalattiin handhuura daldala jimaa waan taateef poolisoonni federaalaa fi humnoonni raayyaa ittisa mootummaa wayyaanee kanneen qeerroon jimaa asirraa gara Jijjigaa bahuun uggurtii sababa jiruuf kan ramadan ta'uu fi
namoota magaalaa keessa jiran tokkos reebaa akka jiran dubbata. Torbaan dabre keessa poolisoonni humna raayyaa ittisa biyyaa fi poolisoonni Oromiyaa walitti bu'uun miseensi poolisii Oromiyaa tokko miidhaan jabaan akka irra ga'e oduuwwan keenya kan dabran keessatti isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Guyyuma kaleessaa kanaahu walitti bu'iinsi kun akka haaraatti kan uumame himuun hanga ammaatti miidhaan dhaqqabe jiraachuu baatullee gareen poolisii Oromiyaa fi kan federaalaa walitti gaarreeffachaa akka jiran namni kun dubbata. Magaalaan Qobboo guyyoota sadeen keessattuu gaafa kibxataa irraa jalqabe tasgabbii dhabaa akka jirtuu fi hawaasni magaalattiitis komii bulchiinsa magaalaa tanaa irraa qaban himachuu bira dabre gonkumaa'uu magaalattiin waan bulchiinsaan malee bulaa jirtu fakkaattii jechuun dubbata. Haaluma wal fakkaatuun yuunivarsiitii Amboo damee Awwaaroo keessatti haalli baruu fi barsiisuu guyyoota sadiif guutummaan guututti akka adda dhaabbate maddeen keenya OMN'if himan. Sababni kun tahuu danda'eef waraanni wayyaanee daangaa irratti lubbuu lammiilee nagaa galaafachaati jira. Akkasumas qormaanni COC nurraa dhaabbachuu qabaa kan jedhus ture. Haala kanaan osoo haadhaa fi abbaan keenya akkasumas obboloonni keenya nurraa du'aa jiranii akkamitti barannaa jechuun barattoonni kunneen barnoota isaanii dhaabuuf akka dirqamanii fi kun akkuma ta'etti osuma jiru guyyaa irraa ijoolleen Booranaa sababa abbootiin isaanii daangaa godina Booranaa irratti waraana wayyaanetiin dura ajjeefamaniif barattoonni kunneen gara qe'ee isaaniitti galuudhaaf akka murteessantu himama. Haaluma kanaan wal qabatee haalli yuunivarsiitiilee garaagaraa keessatti barattoota Oromoo qunnamaa jiru hedduu ulfaataa akka ta'ee fi akka fakkeenyaatti yuunivarsiitii Jimmaa keessatti barattoonni yuunivarsiitichaa dheebuu fi beelaan rakkachaati jirraa jaan. Qaamni dhimmi kun ilaallatu ammoo furmaata kannaafi akka hin jirree fi barattoota boru abdii biyyaa ta'an kanneen rakkoof saaxilaa jiraachuu dubbatan. Akka barattoonni kun yaadanuuf kannanitti nuti nyaata barbaada mana namaa irra yaanee kadhaaf fuula namaa mudannee lubbuu teenya beela jalaa of baraaraati jirraa jechuun barattoonni kunneen komii qaban ibsan. Loltoonni mootummaa Keeniyaa sadii haleellaa garee Al-Shabaabiitiin akka ajjeefaman gabaafame. Hidhattoonni Al-Shabaab daangaa Keeniyaa qaxxaamuruun haleellaa gaggeessaniin loltoota biyyattii sadii ajjeesanii kanneen biroo sadii ammoo madeessaniiru. Haleellaan kun kan fudhatame kutaa Laamuu jedhamtu keessatti yoo ta'u, loltoota sakatta'insa konkolaattota uummata gaggeessan kanneen 5 ta'an magaalaa Laamuu irraa gara Mombaasaa imalaa turan irratti akka ta'ellee himameera. Milishoota Al-Shabaab haxxee hidhuun haleellaa kana fudhatanii fi loltoota Keeniyaa jidduutti lolli sa'aatii muraasaaf gaggeeffamuusaa aangaa'onni naannichaa dubbataniiru. Lola kana irratti qondaalonni waraanaa kan mootummaa Keeniyaa hidhattoota Al-Shabaabiin booji'amuu akka noolellee BBC'n gabaasa isaatiin ibseera. Gareen Al-Shabaab erga dhiyeenya kanaatii haleellaa naannawa sanitti fudhachaatiin jiru cimee itti fufeera. Badrii Yusuftuu gabaase. Hayyaka kabajamtoota daawwattoota keenya Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraa oduun qabanneetiin dhiyaanne kanan gammaa daawwattanidha. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork afan ammoo itti fufu. Oduu irraa dubbisuunis wajjin kan ture aan Usmaan Baayyuuti ogeessa kaameraa fi teeknikaa Abdii Jamal wajjin ta'uudhaan fayyaadha.